Kertee saayibboonni xiyyaa hundi keessanaaf galatoomaadha. Osoo nan kuban kam jechuudha ulaa dhootanii gartee miti waan narraa irratti fidanii manatti itti naa guutuu keessatti guddaa takka hedduu kan isin jaaladha hedduu kan isin kabaja. Naaf galatooma. Kana caalaa waliin na gammachiisan jiru dhugaa rabbii wallaahi hedduu kana gammachiistanii. Tan gartee isin firraa kuban kam warra bisin taakan wallaahi laazim liqiillee yoo taate liqiilleen gartee miti. Liqummaan tunu taa yeroo takka akka kannaatti gartee miti. Takannaa caaltu jira hojii rakanya galatooma hedduu takkaan isin jaaladha. Hedduu takka naaf galatooma guutuun keessanuu. Sanii fincal jeetaa hojjiranis kophaatiif. Hedduu takka naaf galatoomaadha naaf jiraadhaadha. Maal jee akkaan isinii mun beeku. Saayibni yeroo saayibaaf yaada isaafillee saayibumaa yaada. Hedduu takka dhugaa. Bakka nan firaa isin eegnitti manni lafa naqabdanillee naaf galatoomaa. Wallaahi ijoollee tana gartee daawwattoota xiyya rabbiin itti haakannu. Osoo nan firaa kuwwan kamne dhufanii manatti gartee miti. Waan hanga kanaatti amilee qabsitaan jaanii alhamdulillahi rabbil alamin dhufanii jechuudha har'a akka malee na gammachiisanii kutanii isaan kanallee akkuma na gammachiisan kanatti rabbi haa gammachiisu. Warahmatullahi wabarakatuh gamna qabdanii daawwattoota xiyya qaalii gaarii bakka jirtan maratti nageenya xiyya kanonni irraa bakka isin adakku isin jecha oduu gammachiiftu ajaa'iba kana isiniif himuuf hin dhufe isinis maaliin waan geddanii kunoo ammaan tana isaan deemu jira beektanii Muhammad Ilaaqana geessetiin waraqaa dawaallee barreessee dawa isaallee fuudhee fidee jira san gubbaan ammas bittaa keetis fidii kottoon jaani waan hundaa'u ati turraa mansuulatee farramee fuudhan jaan naasaniifu maallaqa mucootis kafaluuf deema maallaqa mucaadillee kafaleetiin farramee fuudhu deema jira walumaa galatti saniif daawwattoota xiyya qaalii gaarii oduun gammachiif tana jaalatan jirtu. Kun ammaan tana walumaa galatti Muhammadiif dawaa fuudhee deemu jira dawaa fi bittaa xiyyaa tokko isa reechuu barbaadeti. Subiidhaan dawwalniiti koottun anjaanii akkatti saatii anillee bilbila yeroo san kaasuu hin dandeenye ture. Akkasitti nagis booda saalaa isaanii harkee itti rage. Saalaa argeetiin itti ragee achi booda atarallee geessinii fi walaakin ammoo qadaa fuudhee fi Gizeen qadaa geessuusa waraqaa su'aa hunda barreessanii akkananii mana hakimaa dhaqeetiin dawaa isaa fuudhee fi san gubbaan bittaa keefitin anjaanii kunoo kun bittaa kiyya kun bittaa UN eekkisa argachuudha amma kana Gizeen fuudhetti geesse wanni hundinuu yoo Muhammadachi gabbee rakkoo biraa uumes namni itti gaafatu maanuma hundaa'u ulee daawwattoota xiyya qaalii gaarii warroonni daawwatanii na gaafatanillee Muhammad alhamdulillah amma akka idaatti miti wayyaa jira hedduu takka dhukkubsateeti xiqqoo malee duuge wallaahi laazim wallaahi ani isinitti hin kijibu dhugaa akka malee jechuudha miidhameeti tumaa dheengaddatuma san irraa beekadhu kun hunduu an biraarraa miti sannitti akka malee miidhe sanirraa hedduu waan miidhameef dhaqeetiin jechuudha daawuma kanallee fidaa fi jennaan halkanii abadan gabbaatee waan takkaallee fiduu dandeessan anjaaniitiin kee akkasitti biraa deeme yeroo sanii hedduu takka qalbii nagabte duuba awwa takka as ka'e ittiin duu deemaate osoo lubbuun jirtu ittiin duu deeman naan jee abshir hunduutu hin jee amma wanni asaanu maali daawaa isaatis fuudheef hin jira bittaa kiyyallee itti geessee kaan qophii godhatanii kan naa deebisan jechuudha yoo Muhammad kana booda waan fedhe balleesse rakkoo fedhe yoo Muhammad balleesse namni itti gaafatamu ana jechuudha malee nama isaa miti asitti nama gartee miti mas'uulummaa namarraa fudhateetu namaaf gartee miti yoo namni sun deebi'ee rakkoo keessa galeesse rakkoo san namni itti gaafatama san fudhatu nama sani malee namni biraa tokko illee hin jiru jechuudha. Kun immoo taraa tana maallaqa mucootillee qopheessitiif hin jira. Ati walumaa galatti hedduu takka waan na gammachiisu keessa dawaa kana Gizeen itti geesse bittaa asittiin geessaa waa takka bichaa waan isaan naan jaan waan takka bichaan gaafadhaa takkitti san gartee muciyyoon haa dhuftumoo haaftuu jaanis isaantu beekaa walaakin ammoo isiillee yaamee maallaqa isii fuula isaanii duratti kan nuuf hin barbaada galatooma hundi keessanuu hangamma deeggarsiis naaf gootanii guddaa galatooma warri halkanii guyyaa yaadaan gartee miti na bira jirtan hundi keessanuu galatoomaadha. Kana qofaa miti warroonni dawwaltanii halkanii guyyaa gartee miti maal ragee maal keessa giraa warri naan gattan hundi keessanuu galatoomaa galatoo guddaa na biraa qabdan.
arrama doodun dunia waan nama gammachiisu kanin jechuudha isiniif deerufi arra daruuri yeroon isa bira geessaa anuu viidiyoo irraa isiniif mara akka ajaa'ibaa kanatti irraa isinii mara jeetan abdii qaba amma karaa tokko illee deemu nama tokko bichaan fudhachuudhaaf nama san bira deemu jira nama tokko bira ilaalaan jaan kan jechuudha gartee miti asirraa illee xiqqishoo waan ta'u ragaa siifiisaas bittaaqa xiyyaafii keessaallee nurraa fudhanii qophii godhatanii nu baasuuf isa baasuuf deemanii sanigaa eenyoottanii nama tokko anaat deemee yaamu deemaa nama isin sooshaal miidiyaa irra beektanii miti walaakin ammoo nama as keessatti fudhatama guddaa qabu jechuudha namni suni nama biyya kana keessatti fudhatama guddaa qabu jechuun warroota isaanii wajjin illee gartee miti isaanii wajjin uummata gartee mootummaa kanaa wajjin dalagan kee isaanii nama tokko karaa kanaan jechuudha kan furmaanii nu dhufu jiru inshallah kanaanis hedduu takka na gammachiisee sallee irra dawwalee dhaqeetiin siifarra maamaa yaadinnaan jeenillee nama isaanii wajjin akkasitti jechuudha aangoo guddoo qabu isaanii wajjin jiraata waraanaas innis karaa kaaniin ni beekti ijoolleen tanya ni beekti amma akka isa warra jiranii inni warra meeshooti isa fudheetiin dhaquu deema gaa maali gaa kana caalaa wani nama gammadu okay daawwattoota kiyyamaan tana wanni irraa eegamu wanni biraa takka illee namni xiqqisoo jeetuma dhufuu bichaadha ammoo jaaranii gujjira asitti olii baallamne waan ta'eef waan asitti olii baallamneef as taa'ee gujjira jechuudha nasiisa yeroon inni asinna dhufe isaa wajjin deemnee baafna nama kana maaliif si barbaachisuu naan gattan namni kun dirqama jechuudha waasii anaaf inni deemnee baafna walaakin ammoo kanaan boodatti namni gartee miti maamman rakkoota na keessatti argame eenyu irraa mansula namni yoo maamman badii kana keessatti deebi'e ifiifi badii kana keessatti deebi'e malee taraa takkitti ana akkaan ta'eef akka malee hin ta'eefu namni gartee miti waan kafallee laata na keessaa kan nuu baafna takanaa booda waan takka illee keessa hin jiru rakkoon gartee miti rakkoo hamma kana ga'u gartee kophaa xiyyeetti inshallah asiin geetiin jira tanaachi rabbi khaliqaa beekawli yoo inni nu gartee miti rakkoo tana keessa kan deebutee san isaa fi mataa isaatti if miidha malee gaafa san dachaas waan godhen qabu ani waan irraa hir'ise hin qabu takka jechuudha namni gartee miti hidhaan takkittiin tun barnoota hin ta'iniif namni gartee miti uleen takkittiin as garreessitame sun barnoota hin ta'iniif sun namni sun walii nama faayidaa qabu miti takka gartee wannummaan isarraa nama jaanee eegan hin jirtu jechuudha wanni takkalee wanni isarraa gartee nama bu'aa qabu jaanee eegan takkalee hin jirtu an akka kiyyatti akka dachaasitti akka wallaala kiyyaatti taniin jechuun tana wanni biraa takka hin jirtu maali namni nama guddaadha nama beeku saniifuu daawwattoota kakkaaliif gaggaarii oduun gammachiistuun har'aan tana isiniif qabadhee dhufe maali isinis yottanii obboleessa keenya maamaggaa inshallah baasuuf hin deema har'aan tana yoo rabbi irraa guutee jira namuma tokko bichaa dabaladhu qottu naan jaan akkuma reefu hin tarisanii mesanitti nama tokko bichaa bira yaamiti qottu naan jaanii achi wajjin daynee gaa waan isaan jaan guutumaan guututti barraa daawaa isaatiillee biteetti fin jira akka malee kan dhukkubsate irraa daawaa isaati gaa wanti gaajii godhatti fin jira wayyaa jira jechuudha warri maamad akkam ta'e na gaafatan alhamdulillah rabbil alamin amma akka wannaati miti daawaa isaatiillee fuudhetti fin deemu jira walumaan daynee jechuu barbaadetti naaf mucaaniti saniif laaqana geessetti fin ganama kana jedhii yaan argeetiin dhufe akka idaa sanitti jechuudha dubbiin itti jabduraa miti amma wanni nurraa eegamu waan biraa takka illee miti kallattumaan inni dawaa isaatis geessee fi waan haasaamuu qabu achumatti haasoinee xumurree michi yoo falfaltu sanillee yaamne maaliif awwalu sharti akhiru salaamaa yaanii namni nama lafa waltee muqoo jokora yaanii mire maallaqa isiisanillee fuula uummataa duratti fuula hawaasaa dura kan namuufi qabu maallaqni isii sunis fuula hawaasaa duratti tamam mucaan kunillee ragaa kanaa ta'u kan ammoo jindee mudeemnu kunis isaan eeguudhaaf asirra taa'u jira keenya karaa guddaarraan jira hangaallaa kan nyaaddatiin dhufaan eeginaan jeestiin mana baalamee taa'u jira sani wanni as taa'u jiruuf maallaqa isiitis ija irratti dhaabbadee kan nufi deema bakka inni argutti bakka uummanni waraanaa sun argutti jaaji daawwattoota kiyyoonni hundinuu takka ifirra keessanaan ganaachiif gargaarsi isin naaf gootan guddaa takka galatooma kanaachi wanni naa gootan hin jirtu wanni hundi jaayiziif dandeetiin jira takka kanaachi
دجاس نمت حاجة متكن جرتو الحمد لله رب العالمين وهندو قبي فده توفيقه ولا جارتي فنسي جني وين تكوين تاجم قبل خرا غرغار سما الله قادن الحمد لله رب العالمين بولين الدون كبا بولين كي يقالين وروني مقالات نقاس كتن وروني قرتي صاحب بوني خيا وندي خسنا بقولته ماذا أصلاً أنكم بانكم نيجي ترولا دويتني قرتي متي وان نرايرات في الدنيا ما نتنا أقول تو كاسين كده كده كان سنجارة ده تو كان سنجا بجا ناف قلته ما خنا جالا وين نقام متشي سنجر دوار بي والله تو كان نقام متشستني تان قرتي سنفر أكو بانكم نبغى ربي سنتاخن والله لازم لكيل ليه وتعدي لكيل لين قرتي متي لكم ما أنتوا نتا يرو تا كتا كتا أكيد خنا أتي قرتي متي خنا جال تو جرا وجرا كني قلته ما يدو تا كان سنجارة ده يدو تا كان أف قلته ما قلتون كيسنو ساني فينتال جيدا وجرانيس كوباتي ادو دا كناف غلطو مارا ناف دراد دادا ها مال جي كان سنيم بيو صاحب ني يرو صاحب ابياده صاحب لي صاحب ما يادا ادو دا كرغا بكان فرا سن نيغنتي من لفن نكبدني ليلا ناف غلطو ما والله جولت نغرتي دا وتخ يا رب نتاخنو وصونا فرا كوان كان دفني من تيرتي مدي وانا انك خناتي اعمل ايه قبل جاني الحمد لله رب العالمين فاني جت ترى راكم اللي نجم مجلسني خدني إنسان كان اللي أكمل نجم مجلسن كان تربي أجمع مجلسه سنيفين أبدي قرتي مدي جولين سنجوا أبدي نتورته حملنا توراني دين أكنا كمان ada dia menjurani saran tanah numa saran tanah ninge pada ulala me ninge pada kamale aniga nuani ke balina pakatin be ho heddu ta kabaka heddu ta kanga madir warabbi osonan kuban kamnati mananna senani da chas wana nge khana siyachi se ange khana barakat akkamnutin bilbilina anjani fani wura dani na kanane baraktani difa malle se ojille de mun denyu yaron kam anjani khani khutani akuma wana jinjirtani tin sillar da wata takhiye sinileni yolle tan sana mo warte miti sai botan ke yega kale amalle rabbin umri sinare resunu sininja tan sin fra kuban kamne sinitta khanu sininja galatoma naaf galatoo maa guutuun keessanuu warroonni naddi hattanii fi kanarraa alaalalleen guutumaan guutuutti gartee miti waan isin hin ja'uun qabu dhugaa dubbachuudhaaf waan isin gartee miti naaf gootan himuudhaaf jechaan natti qaata akkuma waan gartee na jibiraa jirtaniiti guutuun keessanuu akkuma waan gartee na gargaaru jirtaniitiin sillaaru jira guutuu keessanuu du'aayee teessaniifis hedduu takka amiin amiin halkanii guyyaa jechuutiin giraa du'aayin teessan na fayyaddee hedduu haalaan na fayyaddeetiin kuno soon firraa kuban qabne rabbi namni keesse isinillee ka akkasumatti aboo osoo isin firraa kuban qabne rabbiin isin amil keesse isin inja amma wanni nutti karaa nuti deemnu karaa biraati miti yaanee tuma inshallah magaalaa sennee maama kan jireenee baasuudha malee waan biraata kallee hin jirtu jechuudha wanni takka wanni hafe hin jirtu maaliif jennaan bu'aa hundaa qopheeffadhee deemu jira wanni isaan barbaadanis maallaqa waan ta'eef karaa kaan bitaagaa as fuudhee itti geessa ونمان تكوننا فنجر توجور بعدين واوندو كتردين جرا الحمد لله رب العالمين ونياف اسمع شيء إذا قبضوا ربي نسيني بالا في سجاب بتاعت كتنا الدعاء نقول عمله هنگنا أشي ولي ونمان فنجر تجي يادو هدو تكان أفقلتو ما نافجرا دا غدا تكان هدو تكان سنجالا دا هدو تكان سنجالا دا تكان سنجا بجا عمرنا دردا سنجا نيم بازا إن شاء الله غرب ودات تيجا وان رجع نانو سنفين ديبيا أما نجا ناتران سنجا